Kuni meeqa giraama meeqa laali kaama kun immoo giraama 5.46. Qarshii meeqa jechuudha? Qoy si hojjeta qarshii Dubaay si hojjetami? Dooraalaan qoy dirhamaan hojjetee gara doolaaraatti si jijjiira. qarshii Dubaay 2,145 kan ammoo yoo hir'uu 3.67 doolaara meeqa ta'a? doolaara 584 ta'a lubbuu. Okay. Duba amma akkamitti na ergita? Ani kasii erguu danda'u DHL si erga. Eessa jirtaati? Qabameen hin laalani. Kaayiroon jiru. Qabameen hin laalani. Kaayiroo? Okay. Ishee tana. Guys, bareedaan itti maal? Baay'ee bareeddi garuu godhadhee sitti agarsiisu? Uffatti agarsiisu. Okay. Sirriidhaan wiikiidha. Diskaawunti si goosiisa rafuun qabu xiqqoo irraa si buusa. Garuu amma warqii waan cammareef har'a 75 ga'ee jira. Qoy giraamni tokko meeqaan barbaadu hin jiru. Giraamni tokko qarshii 276. 275. No, dooraalaan giraamni tokko meeqa? Yaa biyya tanatti illee waan beekuuf. Doolaaraan taaksii malee vaatii malee kaarkaa jedhamuun jira miti isa malee doolaara 75. Akkuma jechuun biyya tanatti illee doolaara 70 Questo ishee tana. Ingilee biqil hedduu ni baay'eetti eessa ta'u? Rabshaa qaba rabshaa ta'e. Itti baay'ate? Rabshaa ta'e. Okay, ka biraas ilaala kan akkasii. Rabshaa hedduu. Egaa ka akkasii ta'ee في نفس هذا مو كثير يعني بس شوية عنده مو كثير ماشي أنا لا اوكي isheen hin qabdu isheen ka gadi rarraatu qofa qabdi ka akkasii هي لابسة نفس هذا بس ما فيها تنزل التهات هي بس بدها نفسه بس ما بدها ضيق صغير بدها هذا الشكل ايه بدها هذا الشكل نعم في زبطني على كل دايما باقي لفتي للبرده والجوار بس جالت كاكسي وانا كسي قرر غيرها مرة بشان جالت بيتا أنا اللي جالت كاكتي قرروا نمتو كده كاين كجالت وكده شو وان جبابات تكون يعني ربشان جالت ما يقولش تقرسي أما سيف كرقرسا إساس لاد ديمي دي فيديو أتشبر هذا خبره وفريدة إيسا غرامي سيفيت أوكي تاكسيو وانا كان اللي في البريد وانا كان اللي انجلت كان غرتي
dubbisuu dirqama natti ta'e malee dandeettii haasaa akkasumarra hin qabu. Kanaaf isoo fayyadamuu yeroo isin jedhu mi'a miti namni kun moodeelistii dhaabbanni bareedaa isa akkasitti girmaa mogosii guutuu qabu sana nama iyyuu darbee namarrayyuu nama guutuudha. So kana jechuun koo jaalala qixa yoo nuuf kennuu baasellee siif dhibba anaaf immoo kursatuma digdama kudhan isaa taatu amma asin bira roobinatti illee oo miti jedheen maare bakkoon hin qabaane bira irraa caddushi bareedduu dumbashbushee gosin jaalladha ishee siifa erga mallee ani laa isin jechuudha manatti fa'aa jettanii deemi mi'a bitillee oonaan jettan deeman sinii bita waan barbaadan sinii godha homaa hangaaf hojjabashee hodde amala qabaan ishee yaa meebi biddeena buusuudhaan waa hedduudhaan nu gargaaru wantiif meebi yaayyamuu danda'a ragee biti gaafa dhuman isaa daqiiqee Shilumbuko, Sindala, Nagala, Shude. Nagala Tombuka, Rabbi Nagala Chuke, Nagala Tombuka. Bye. Akan mas Nagala. Rakkoo hin qabu maaliif jettaa? Rabshaa godhuun qaba. Ani waan tokko bara ani jechuun ittiin amana bar nama kana ittiin amana. Namni fedhe dhufee akkas jechuuf dirqama asirra nama walii walaluu qaba. Akkas ta'uu qabu akkas ta'uu. Jechuun nama guddaadha asirratti akka ijoollee godhachuun narra hin jiraatu. Sinigalee yoo jaalattee bar sibira dhufuun qabdu kaasa bira deemuu qabdi malee. Akkoo tole jetteetuma dubbiin toleen dubbii hin bireechiti malee hin tolchiti malee hin balleessitu. Yoo amma wakaanee wallan maatiin kun walirratti wallalan jaanii poostii na godhan. Kanaaf maqaan xiyyaafamuu gaarii miti. Bikoon inni ni waarkee inni haara jechuun waan akkanaa maaliif goota jee sinagalee ani akkamitti baxaree asirratti yoo qalbiis ta'e dhugaas ta'e akkas jechuun yoo wanni ta'e jechuun waan sooshaal miidiyaa dabala. Amma yoo kaakee baxabbatu ta'e inni hin beekaa ajandaa akka ta'u yeroo inni hin beekaa dubbiin xiyyaa akka oowwitu. Gabaabsuun bareedaa jechuun kaayyee dubbadha. Ay marke jitar malee jamari dhugamaan naasaan jirti. Malkee si hojjetaarti malee dhugamaan haasa'aan jirti jedhar. Gaa akka qoosaa jirtu ni beekama rammaduree isa barreesseetti waan jirtu. Maaki amma mucattii bira karaa jedhe mucattillee gabaabsuun gaarii maa dubbii fi gabri gabaabaa toloo maal jetti yeroo ammoo waayee toloo ture. Amma wallahi haqiiqatti jecha Sowiini durallee am jechuun dubbachuuf feene ammarra deebi'ee natu si fuudhuu barbaada tureyyuu haqiiqatti walaakin ammoo argina gawaadhu. Egaan waan kana mara wanta jedhee booda namni baay'een dhufee ammaaf ammoo ibsaa mucaa biyya kiyyaa mucaa gartee kabajaa mucaa safuun guddatee ol argachuu keessaniif hedduu natti tolee jira. Silaa ibsaa ta'uu baate sinniisu ture. Maaliif namarra deemuun gaariin akka shari'aatti illee anse malee silaa isatu na dura si beeka anammoo tuwiinii faadurra natti beeka. So akkas waan akkasiisani akka kuwaasii taate eeggataa ta'uun hin danda'amu gaa'e silaa ilma namaati. Ammaaf mee amma tuubaa jajjaba ho'iin ullaali tasona qabdu ho'ime. Ya siif lallaga abbaan lallatee kunne haa beeke. Siif lallate. Inshallah akka biraa nagaa qabdaa mi'ati. Nagaa qabul alhamdulillah rabbil alamin. Si gammadee jira inshallah. Please daqiiquma lama mee Oromoo follow naa godhanii ganama kumaa foytas jira. Waanuma nama keenya fayyadu deemu dubbachuu deema hojjechuullee deema inshallah. Dokter na yang murah dokter itu. Orang ini tahu ada dan ada dokter. Orang ini tahu ada. Orang nama gejar bilang.